marii biyyaalessaa gaggeeffamuun yeroo ammaa bakka hundatti mariin kun gaggeeffamuudhaaf bakka mariin itti gaggeeffamu adda baafachuun xumura argatee jira jedhanii jiru. Amma hojii keessa seennee jirra. Hojii keessa seenne jechuun maal inni takkitti warri marii kanarratti qooda fudhatu addaan baasu irratti jirra amma. Erga kana finnetti bakka itti seena amma torban dhufu kana keessa inni guddaan nama dhibu isa waradaa 1,300 jiru. As keessa abbaan tokko duubatti akka nafne jedhama. Awaajiin an jedhu. Hundumaa an qooda fudhachiisu hoggaa ta'uu baate kuni wanno maqaan isaa marii biyyaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu odoo isa fixiin odoo kan hunda walitti fidin hojii yammarre jechuudha hin danda'amu. Marii biyyaalessaa kun hirmaachisuu irra darbee namoonni sababa garaagaraatiin buqqa'an illee kan hin dagannedha jedhanii jiru. Guruupii 9tu jira. 9 kuni waradaa tokko keessatti wanno saba jiru guruupiidhaan lafa goonee jirra. Isaantu dhufu. Hambiraadhiisiti warra buqqa'ani bakka tokko jiran isaan isin galchina. Guruupii 9 kuni nama 50 450. 50 kuni handubartoota hoggaa ta'e isaantu mari'ateeti eenyu bakka keenya taa'ee nu dubbataan jedhanu dubartii tokko mari'amu. Warri dargaggootis akkanumatti gabareenis akkanumatti hundumtu akkanatti waradaa tokko finneeti zoonii irratti hawwannoo goona 450 ta'a waradaa tokko keessa. Ajandaa marii biyyaalessaa kan filatu uummatam. Kun ammoo muuxannoo biyyoota marii biyyaalessaa gaggeessan irraa muuxannoo dhimma keessoo ofiitti abbaan uummata ta'uu kan mirkaneessedhas jedhanii jiru. Biyyaa dubbatu rakkoo isaa biyyaa dubbatu jechuun baay'ee waan guddaadha. Kuni biyyoolee alaatiin tokko wajjin addaan nu baasa. Amma Keeniyaa hoggaa fudhatte ajandaa eenyu kenneef? Koffii Anaanitu kenneef ajandaa. Yemaniifis warra Arabootaatu Gulf State jedhan isaantu kenne. Keenya garuu maaliin kutataan haffee haa ta'u haa fudhatu horiidhanis ta'e yeroodhanis haa fudhatu maleedha biyyi bahee ajandaa ofii himachuu barbaachisaadha. Kanarratti isa amma nuyi hojii keessa seennee jirra. Marii biyyaalessaa irratti ajandaa yoo baay'ate akkam taasa jedhuufis koomishiinaroonni kan uummataa kan biyyaaf ta'u dursa kennuudhaan fudhatama akka argatus ni taasifama jedhanii jiru. Ajandaan kun kan hundarraa hoggaa dhufu hin baay'ata. Garuu dhufee eessa gaa koomishinii gaa maalinni hamma tuulaa xeefi gaa jechaadha ajandaan kun odoo walitti guurte. Kana keessa wannoo gingilchiteeti biyyattii tana rakkoo amma keessa jiru kana akka furuu waan danda'u biyyattii tana hanceessisu achi keessa maraxameeti ajandaan biyyoolee kana jedhameeti ani wannoo kennu murtii an kennu koomishinii kana. Koomishin kun immoo nama 11 namni 11 immoo taa'ee kana hunda hin hojjete jechuun ekspertii abbaa feete hoggaa fidde hin danda'amu. Kanaafuu immoo jaarsolee biyyaa warra beekan baay'ee gingilchineeti isaan immoo wannoo akka nu gorsanii koomishinii tokko wannoo dhaabnee jira.